jira. Bishaanis bitee jira. Kaayyoon ati fuula na dhiqachiisteef maali? Uus billahi laata nama mucayyoo sarsaarii waa'ee kaayaa haasoo nama waa'ee kaayaa maaltu nu ga'e? Fuula dhiqadhu jettee kaayyoon ani amma fakkeenyaaf qabsoorraan jiraanti amma. Qabsoorraa miti amma tika jirtu jaalalaa. Dhageeffadhu. Ati amma heeruma na oolchitee mana na galchuuf immoo yoo fuula isaa argamu manatti galta jechuudha. Dhageeffadhu. Kaayyoon jechuun kaayyoon silaa yaada san fiddee fi haasawuma keessa finne abiibti maa karoora wayituu hin qabu. Inni araada anti araada ለምን አላንዳን የሰው በረንዳ አማሪ ቤት አማማ ሰጀራ አማራቲ ቻምፒ ጋፊ ከነ ነጋፈቹን አግባቢዳ እኮ እኔ ዝግጅ ነኝ ካዮን ከጉዳን ለእንጫፊ ኖ ካዮን የጉዳን ብርቱካን ፈካቴ ሜካፕ ዲበቴ ጀና ሜካፕ ፈየደምኔ አንጀቴ ኦኬ ዊ ኒድ ቱ ቢ ሹር ምን ለሹሪ ተው በርባዳ እኔ ለሹሪ ተው በርባዳ እና ኒ ዲቀጣ የተለት ዲቀቹ በቃ መጀቻ ሀቢቢን ኪያ ዳላን ጉያውን ደ ሜካፕ ጎደቴን ጉያ ራንቀ ገልገላ ኑረኔሊ ፈካቴ የሮራቴ ደመይቱ ገነመሱ ቢ ሜካፕ ቢኑን ዲ መኸዳፊያን ሶለት ራሐፌ ናስር ሐሰን ፈካቴ ሐሰን ኸይሱ ቢ ሰላቲ ጂኤን ጉርባን ፉለሲ ወላሌ ጄሰኒ ወልረ ፍዴቲ يا دخلنا نادي استنت فكاتا اللهم صل على محمد صل على النبي صلى الله عليه وسلم لا كانت ميكاب خنا مايكي قبتني رام غم فچاجرني نوبر ورسن كيساي نو يا مور ميكاب نو ميكاب نابدو وسناندرني انا اللي ولي نبلي ساجر تو اما ما في جالله كي يتويتا غرا غدودا فكمت فولايس inni fuula keessi beeku dubbiin tun akkam yaa oromoo akkam jaalallee kiyya guddaa garaa godhuun kun ayaan jaalala jidduu seenuun kan hin barbaadu yoo haafu jette haafu Hassan keessu bi salaata kana dhufe sumaan bad bishaan fudhee kunoo saamuna illee fideela baaldee kunoo saamuna kunoo akkasii taataniis an jaalala jidduu seenee maqasii ta'uu hin barbaadu. waan itti ba'e gaafuma argaa maaltu na jarjarse bi salaati je'eeni san gurruma keessa qalawna jetteesni gale way olaare silaallee bar gaaf tokko odde amma bar dhiirri dubartii fuutan torba bishaan keessa buusaa jedhani baay'ee Dubaay dhufe meekaappiin bishaaniin hin baane tokko si ergu awween akka keetitti halka meekaappi dibadheera muuf karoora qabaabe adeetu halkan meekaappi dibadhu malee rafuu yoo halkan footoo na kaasanii poosti na godhaniin beekaayii jee dhugaadha jedhee siin jedha wakkatu how are you my brother I'm good alhamdulillah jedhe hin wakkatu atamma eega fidde maanu teessistari bay boolin kenya atille yo amzan sidi sakismatti asidi su asbay tan len tay nama korre gaetini waan achi gubba korkor jedhu fin qabu gaafu maachuma geenne akkuma taanu inni illee salfima keessa yaani intalasi demte bira geete ani kaanfima keessa illee taatu amma holla agana nuuf gaema atine ka godattee jirta habibti ana sonne kan godattee nakshala naan fidatte hende kan Nasrata nam jetti na kulbisi rabbal kama mucayon na kulbisi manje choro mo ayya kotunya taje balata jere haran lenca ani sijamal lenca takatti jere innu warada gara sadiyo so jere ana morali kiyafu na basato wallahi amma dikatte ni lenca na rafutif amma ummanni oromoo ne yala deeme hin kennu leeleenca san illee dhugaa dubbachu annin beeka kana ani bar ine bar ine ma araadanan anti ma araadanash ለምን ይጣላለን የሰው በረንዳ ጄ አማሬቹን በር በርሲ ማከዲን ጋፊ ሲጋፈደ ሲገለ አቲስ አራዳ
Anis araada. Baranda namarratti maaltu wallolchiisee jechuudha. Hiikaan afaan kana afaan Oromoo. Garuu osoo si taate wallaahi salphina namaa hoo hima dhiqadha abbo. Oromoo akkasii mee? Amaariffaa. Wana golbisiste wallahi. Poppo ma fidere poppo kana gawati mana ma kaata Jarman jirtaani. Maal godha poppoon buleen biyya hambaa keessatti. Maaliin dalagatan poppo? Maal jechuudha? I mean biyya Itoophiyaa keessatti lixii itti bukeessanii bishaanti waraabanii biyya hambaa. Biddeen akkasittiin dhaabbadhee ilee shirrrr godhan yaadaan Oromtichi dhaabarabeetti maal na seeti. Irraanfattee ani Oromoodha bara. Ani bar biddeena dhaabbadhee biddeena bal'aa akkasittiin qooshaa guyyaa sadii kanatti qooshaa bukeesseetiin biddeena bukeessaa. Kana viidiyoo nu waraabnere haga as dhuftee daawaadhaan hidhanu kuttu. Kana bar namni gaafa laale qalbiin illee lallaafti bakka hundaa nama. Bareedduu to'atu beektu lakka. Maaliif dhayaan hin garsiisne buddeen? Ani Habiibti ani waan carraa kiyya balleessaa hin balaleeffadha amma. Ani ammaatu tumaashiitiyya jaartii obboleessa kiyyaati ashittiin anilleen jaartii obboleessa siiti nasrittiin ijoolleen teenyalleen bor waliin biyyee daakatti waliin laga dhayti waliin mana tokkotti madarsaa tokkotti baratti yoo fakkeenyaaf amma ijoollee ta'e hararraa na biratti ol argite warra keessanitti ijoollee waliin deemtee mana barumsaa dhayti. Yoo nama fakkeenyaaf karaa harargate yaa'u waan namatti walitti nu fide malee qoositti ma walitti dhufuu dandeessi. ijoolleen gara miinuu walitti hin dhuftu xiyyaafte addaan galagabaati. Wayita xiyya garana baatu tee garas baati sooyessa wal argiti ijoolleen tee na duwidaaf gara. Ijoolleen diga darasaa wajji oolti dhugoo baanta teessa mana muuziqaa oolti. Hara hara. Hara hara. Ijoolleen tee bakka itti nagaa wal gaafattu iyyuu hin qabdu yoo ji'a ramadaana warra gaafii wata nu deemnu karaa walit dhufne malee isa wal argina. Dhugoo baanta. Kana isin mormuu hin danda'an. I'm serious. Ay, Letiya. Kan pakaian wallahi wayya gari. Wallahi na kolbisiste malka. Cek na kolba jedhee yaadne wallahi alhamdulillahi rabbil alamin. Magara sibira dhufe. Nyal jechu. Hi, I'm good, alhamdulillah. Boom, Jayota. You are good, yeah? Yeah, I'm good, alhamdulillah. Ate ada karoor fatte ijoollee meeqa argachuu yaada qabda sila. Meetai nama akkana jette Oromoon beektaa namni karaa si wajjin deemne harree siin fiinii jette beektaa Oromoon maaksaan jechuudha. Sababni waan san jaaniif ni beektaa karaa si wajjin hin deemu harreen yogguu karaa deemtu fiinaan kar tokko jallifti irratti ol deebista kar tokko jallisti asinis ol deebista kophaa itti cinqatta sii galee yommuu karaa wajji deemuu deemtan sirriitti itti jettee ati saadu asin itti jabeessita anis asin itti jabeessa fi inni walakkaa kanarratti hidhama harree yoo akka feete fiigaa oolte. Gari jechaa fiiree amma akkas jettee fati. Ati karaa kee sharaggootee hiiteeti oggu xiqqoo deemne shulug garaa jala deebi'ee. Ibeetame harree guu ulfina osoo deemtee. Gara keetiin ittiin jabeeffattu mana eedaga. Karaan kiyya irraa barasin karaa natiita gara jala deebi'eeti. Kiyyatu duuduu hin qabu. Karaa dhaabbachaa oola namoota irratti ol deebisu hin argu. Kanaaf Naaf hin galle garuu haa ta'u ishee akkuma abbaa hiikkatetti. ilmoo meeqa argachuu barbaadda? No, I mean hawwii dhaban hawwii si gaafadhe yaani ilmoo meeqa argachuu barbaadda yaani ijoolleen teenya madrasaa takkatti baratte ati naan jennaan ijoollee madrasaa guuttu horraa laata jedhee yaadaara. Ijoollee adda baasne deessan karaa mana muuziqaa deemti madrasaa deemti khalas. Garuu adeemti ijoolleen bar madrasaallee deemna jettee duroo ita madrasaa nu erganillee duubaan yaanee achi fishemaa sirbaa oollaa sirba ijoolleen ijoollee ma. Akkana jaanii maarreen guddisaa baddee guddina keessa nama dararti jaanii ganamumaanuu ganamumaanuu madrasaadhaa duubaan baataa jechuu barbaaddeeti.
ergachuu bartee ergadhu ijoollee wajjin walitti dhufuu baattus immoo rabbi si haa qajeelchu ijoollee teetillee. Wallahi amiin. Ijoolleen akkanaa qajeeltu barbaada dhugaa dubbachuuf. Yoo ittillee naaru waanuma amma fakkii dura wayita qaraatiin erga duubaan bannee achi sirbaa oolla. Yoo tizokkee ijoollummaadha miimoorii akkasii qabaachuun tizokkee. Waliigallee ammoo dumaash. Gooteen beektu? Dumaashummaa tamiree walii qabnaami amma. Dumaashummaa walii qabata. San namni takka nurraa fudhatuu hin danda'u. Ijoollummaa addaan hin murru. Ijoollummaa addaanii namalee. Maaltu beeka yookaan ijoolleteen nan wal fuudha lammatallee. Hin kennitu? Siin mari'attee heerumti. Wallahi ijoollee babbareeda jira gara keessan kan. Dubartii taanaan irra wal finna. Dhiira taanaan bareedee fokkatee irra laallu yaa'u aqlimaa qabaatu. Dubartiin garuu bareeda tudu. Naf fakkaate dubartii bareeda irra wal fixuuf teella. Amma micoontu yaadan annaqaniiti. Amma laale nama lafa waltee bu'aa hojii koraa jettee Oromoon sii gala. Anaafsi waliin dhaabachuuf deemtaare? No, amma wal mari'anna laa. Maal irratti? Yalaa yoo taagarra wal finna itti dubri xiyyaa. Dubra rabshaa qabu osoo hin taane. Durba nabdatin durba. Abbaanu durba nabdatu baay'een jaalata malee. Durbi yoo ati ebaluuf jetteen ebaluu hunduu gatarteetiin gudiisi gooti. Durba nabdati rabbuma abda. Rabbummaan bakka gaarii naa haa galchu jedhi malee durba hin abdati. Durbi jaallannaan ijaan qabdu. Dhugaa miti kun. Rabbiin waaqa jechuudha. Dubri ijaan qabne bari. Ani durba ija qabdu duniyaa sanarraa sima bicha argeeyyu. Hundi bal'aadha tabiraa. Aku getting turun nama cik anak kan guys. Dulu pada dia kan bus marge. Oh my god. Wallahi cuti ko. Adi aruma ko paana je ka wagarti mo guya unda na garti. No, wan unda ran dur bai jata tu si marge mashallah. Eji te betam lal tilen sini si fagoda wallah. Asi ulal mashallah sila waranatti si erguda yu sila Oromiyaa keessa dhaabbattee achi fannootti tokkos ejjite amma maayikirooskooppii jedhu. Maayikirooskooppiidhaan kan fagaatee achi as dhiyeessu tokko sodaa qabamu. Akkasiiti. Wallaahi rabbiin sirraa bulchu gootummaa kana. Ameen. Bar gootu bal'olchiisaan ture waa hunda mo'annaa fara jaallatee. Kecil store gatte bakka diriirfattu soitii jedhan. Ani waraana lolchisaa ture bar. Ani guboo kan ture beetu wagoodha. Yaa rabbi kiyaamaa mana kun jaalmarra waliin moola feeti. Hoy, ati kanan beetu? Wallahi hin beeku amiifti natti himee. Keessa. Ayyaa. Uummanni keessan hin beekaa? Ani rifeensa fufurdaa sammaatti kaayedha fufufiiwwan viidiyoo keessatti deddeemaniin san raasta akka waraana bilisummaa Oromoo san maal ta'eeti? Qallaan iddoo kana kaa'e. Sirbarratti viidiyoon dalai deemiire wayi lola keessatti ta'eessu. Sirbisan sirba lolaati bar. Maarree sirba dalaguu fi loluu waladdaa miire. Kan maraka dhugee fi kafoon nyaate tokko jechuun dhageenyaati maakmaasa Oromoo keessatti. No, ijoolleen teessan hin beekti akkati lola keessa turte. Dhaggeeffadhu. Nun dhageenye fageenyaaf yoo taate jedheeti. Dhaggeeffadhu waan sitti hima. Oromoo yeroo makmaakte kan maraka dhugee fi kafoon nyaate tokko jette maaliif jecha san jaani beektaa? Mammaaksan lafaanuu na fuutee eeshi maaliif jedha. Kan loltuu deeggaree waan loltuu mudhii jabeessaatiin mooraalii tahee fi loltuu lolte tokko jechuudha. Lolli sun eessa gaheeree lafeetii akkasii mooraalii ati taateef. Dhiisi lolli kun masaraa seenee jira qabsoon itti gooneen masaraan aksi bareette ati quban qabdu.
inshallah. Boy tasan nur nama di kuba ka boy asitti. Bari adu maka rumah kana fudadde. Ambar bilisumma fi gabrumma ya adu mana dakkabde. ما جران صوت سيقول ساجرة خنا فما أما يونا شريكتي دفع جرا ونين حاجي لين حاجون كنسانه واحد دو أرجيتاس دقيساسي بقومنا شريكتي أنا شريكون كجاري عمله إن تلا قربان كي نفوله تهو كتيف باين قمت أنا اللي أبليس كي بقى نجالتي بقى نجالتي أتلين قمتو قبلا ما هو جلك بقى ما دكيسا أني إن بيتا يعني وعند كيسا بيتا Kanaaf aannan qoritti dhangala'e jechuudha naafaati. Ni beekama kana. Bachoo jedhe. Bachoo faana. No, basoo fi aannan miti. Wal qabatu beeti ba. Basoon xaaxamee qabdii dhawuu si feeti laaquu si barbaachisti. Warri kenna bar xaaxaan isaan dhuma seeta. Alloo warri kenna xaaxaan isaan dhuma akkasu. Bachoo faana ni ma jedhe. Akkas yaani akka wani injira miira xaaxaa baay'ee jira beekti. Ima danda'i qaama waa baay'ee dandeetti as geetti ati nama lola iyyuu danda'ee as ga'e. Ani kuni ilaal nattuun ulfaatu. Maaloo baadhadhee yoon dhaabbadhee nuun haaf salphaadha kanan beektu ati itti qophaa'eeti. Sibiila kaasuu jalqabdeere silaa gaamma. Maali wayin kaaraate maaliif akkaan nama dha'uuf na erguu deemtaa? Lola keessa ba'aan illee humna barbaada jechaaf baraan. Bassoodhaafiin ispoortii dalagaadhaan. Mucayyoo tanaa kolbisiisti wallahi laazim mucayyoo tanaa qabriin hin qotamtu. Maashaallah aleechi abeetti ani hedduutu akkasi dinqisiifadha baay'isee hedduutu akkasi jaaladha. Jabaadhu garuu ati leenca si kenni nallee jettee fuula dhiqachuu iba diddee miire. Ankaa dubbii ati jette sana keessa gaddeeme ani achuma dhaqee waan godhe malee sigaalumaaf ogguun achi dhaqee halkanii Hassan itti teellee ka mucayyoo Dubaayii deemtee Masri na dhufte gadi hin baasu ji'a mana na dhiisuufiin didee kuwati jette anta ganaa waa kunuunsu jirtu tun ogguun dhigadamee tiktaak mara naambisuu deemta asuma na dhuftee asina biraa deemuu deemta. No, waan hundaafuu hedduu ifaajaniitiin achi deebi'uurra jechuun ati amma filannoon kee akkami yookiin wanni hin taane wayii jiraatte hedduu ifaajjee hedduu abdattee achi deebi'uurra asumaa waan jirutti yaani dhugaadhaan deemuu wayya karaan sobaan dabran deebiin nama dhibaa jedhan san rakkoodha. Ani achuma gahee dhugaa jirtutti garsiifadhee ofirraa dura qabadhee akkasumatti jibbiibbadhee achitti. Maardoon ittiin galta waan jiru ammoo beeknee waliin deemna. Taasisan mormachuufillee rakkoodha. Ayyaanne bar ajjana ayyaanne laffaatiin tiyyaka cilee bishaan buute taatuuf deemta. Akka isaanittuu Hassan Kayyisuu bii salaati. Jaanii makaddatti raafee amsoolatti raafee meekaappiin galgala ganama subii Naasir Hassan taate jaansan Naasir Kayyisuu bii salaati. Osoo ani jenna asumatti akkana dhiisaniif karoora baay'ee baafate saabuna fiti bishaan fiti. Akka Naasiriin taatu shuurii taate. Ani Nasraadhaani. Naasiriin akka taatu kaatu shuurii taate waan gale biyyuu waffala waan gale baale matu fala jettee bakka. Akkuma ati Hamzaan gaafan Dubaay irraa dhaqee Masritti itti dhaqe fuula guna harkellee laffaatee dhufte hin galchu jeen irratti firraa salphatu jette sanitti anillee qabatee deemaree. Bari yaani Hamzaa aarsaa kafalee asii Dubaay Kaayiroo deemeeti ka. Yani fageenyi illee jira. Beekti wayii gaara baate moo wayii inshallah biyyarraa kopheen deemtee itti dhayte fiidiyoo takkitti uffata aadaa Harargee saniin Hamzaa fiddee barate. Tadaansi galgala san guyyaa dura laayifii geemii taphattan isitti shaggeeffatu. Saniin onnee hunda Harargee hiittee Hamzaallee akkana dhaabansitee ofiyarraa buuste bishaan baqee yaa'ee. Ay, ummanni keessan bargaassan na jaalate wallahi. Gaafni sun guyyaa cidha kiyyaa na fakkaataa jira yoo. Nooree hallaa dubbii qubaan qabaa bal'aa lagartee bee. Mucaan keessan bar hawaasa ofiin jaalata. Ani wayiin uffata baaleetu uffadhee akkasiin goone amma dura bar
Ani akkanumattiin Oromummaa qulqulluu Muslimummaa qulqulluu jaalala guutuu. Atillee waan meeqa goote ganamarraa waaziif daawaa kee dadhabne kuno. Ani waazii sheekota ayyuu kanaan galle keenaa gala maashaallah rabbiin hidaayaasi. Subhanallah. Barakallah fiik jedhe. Allah barakallah fiik. Jazakallah khair. Bar bakkaati seente bar aadaa yaani nama aadaa irra osoo hin ta'in amantii irra amma ati bar yaani karaan kee karaa amantii irra. Yaa bareedduu kiyya. Atilleen karaa uffata aadaatiin nu dhufte. Anilleen karaa rabbiitiin baalee kiyya dhaqe. Baalee roobee kiyya dhaqe. Aadaanii bar amma Hamzaan wal galchine laal gaaf tokko gasti isaa seeneetiin beektaa dubbii balleessinee gabbuune. Hamzaa olin galchin silaallee Hamzaan maal godhaasi? Mana laal nuti anilleen jaartii dumaashii isiilleen dumaashii tiyya an dumaashii siiti mana abbaan manaan jirre Hamzaa si olin galchuu dhiifa manaa godha. Gaafa Hamzaan mana kana seenu gaafa dubbiin gara hundaanii guutuu taate. Maas foqa sila Hamzaan dubartii lama keessa. Hamzaa dhiifama. Inseensisiin osoo inni ergate gaafa nama afurtaane Hamzaan seena. Mana dhiirtiin jirre seenu Hamzaan. Mana kana namuun jiru ashittiin intala bilee kiyyaati. Tumaashitii jaartii obboleessa kiyyaati. Mana abbaan manaan jirre dhiirtii akkamiin isuma qawlaa dadhabu kana meelaal kan kaanfatu. Isuma qawlaa dadhabu kana nagalchi jee mana namni jirre. Ni bakka an deeme hinafu. Durumaan qabattee dhufu ooltee addee hin ta'u ani naanayyamamne mana kana ol galchuu Hamzaa. Bakka dhiisumaa miti. Buna dhugaa jaalaa. Buna dhugaa bari. No buna dhuguu namaa miti. Guyyaa abbaan manaa si afeeree dhufte ashitti aanaa afeeree dhufte moo kam? Akkam ashitti? Ati maaliif wannaan godhirree garuu tama dhuga? Ijaama maaliidhaati? Amma isaan agarta